السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجرتني وردفتوتا في كبجمتوتا channel رزانتو وردفتوتا كيا channel لكون channel كيسني سبسكرايب يوكين أمو ملتو ديمتو بريفة مديمة سن كوبانتو كوهن الرانفتنا سنين جدا أسمان أوروموتيا hordoftoota kiyyaa har'aa kan qabadhee dhufe waan xiqqoo wayii garuu faayidaan isaa akkaan guddaa tahee qabadhee isiniif dhufe wama mana keenya jiru haaluma salphaa taheen akkamitti har'a kireemaa yookiin ammoo qibaatii fuulaa kaarotii irraa dalaynaa kan jedhu kan qabadhee isinii dhufe hordoftoota kiyyaa akkuma beekamu kaarotiin faayidaa hedduu qaba faayidaan isaa akkaan guddaadha. viitaaminoota hedduun ka badhaadhe waan taheef jecha gogaa keenyaa laaffisuu fi akkasuma sammuu tuyyuu fuula keenya kan gurraachate akkasuma kan finniisa qabu waa hedduu jechuu kan aduun nu gurraachesse kan ibiddi nu gurraachesse nama ija jalaan gurraachate nama boqorraan gurraachate dabalataanis nama funyaan irraan gurraachate kanneen hundaafuyyuu faayidaa guddaa kan qabuu fi gurraacha san kan irraa balleessee gara bifa isaa bifa tokkootitti kan gargaaru waan taheef jecha akka deebi'u gargaaru waan gahee guddaa qabuu fi har'a kanumaaf inshaallah kaarotii qabadhee isinii dhufe kireemaa namoonni argitanii alaa bituu hin dandeenye haaluma salphaa tahee mana keenya teennee haala kamiin kireemaa hojjetannaa kan jedhudha hin danda'ama hojjetuun hin danda'ama kireemaa akkaataan itti hojjetannu kaarotii dhiqannee kaarotii abbaan haguma barbaadeeni anamma fakkeenyaaf kaarotii lamaa fuudhee dhiqee eega dhiqee jedhee bishaan irraa goysee haala kana fakkaatuun daakkadhee jechuudha wama qabdanitti maashina qabdanitti daakuu qabdanii bulleessitanii erga quuncifta erga dhiitanii goysitanii eegas yemmootu goysitanii yoo jedhu bishaan san jiidha san irraa goysitan jechuu barbaadeeti jiidha bishaanii san erga irraa goysitanii kaatanii kaarotii keessan hin quuncistanii erga geessitanii haala kana fakkaatuun hin bulleessitanii waan bulleeffattanii mana keessatti isinumatu beeka haaluma kana fakkaatuun erga bulleessinee geessinee akka nama afuu hin bal'ifna garuu ani amma maashina yookiin ammoo tuyyuu buttaa gaazii jalatti kan goysuu barbaadu isin ammoo osoo rabbi isinii laaffisee haaluma salphaa taheen eelee irratti illee natsaa eelee dhiqanii jechuun fakkeenyaa fi maxbasha waan waatti xabbafannu kana dhiinee qulqulluu isaa fuulaaf waan ta'eef wanni kun sirri qulqullummaa eeggata haaluma salphaa taheen isa dhiinee isarratti dhimmisuun dandeenya akka barbaree dur biyya keenyatti eelee irratti dhimmisan san jechuudha dhimmisnee erga goggogee jedhee jechuun oolchinee bulchuu osoo hin tahin yeroo san jechuudha yeroo madaayinee geessine kana dhimmifnee ifnee jechuudha ifnee erga inni asaniin nu gogee jedhe fuunee waan qadaada qabutti ka goge kana kadaakannee goge kana haala kanaan naqannaa booda sanii zayitii barbaaddanirraa zayitii fuula filatamtuu taate zayitii kookinaatii haa taatu zayitii zayituuna haa taatu akkasuma ammoo tuyyuu zayitii qobboo zayitii loozii kafuulaa jechuu kafuulaa ta'u jira zayitiidhaan barbaaddan zayitii joonsiinii zayitii daa'imaa sanillee haa ta'u haala kana fakkaatuun ergaa waan qadaada qabutti godhattanii jettan kunoo qadaaddanii waliin dhooftanii cuftanii jechuudha waan cufaa qabu booda sanii hordoftoota kiyyaa isa kana torbaan tokkoof akkuma qadaanneen bakka ho'aa kenna zayitii fi kaarotii kana haala kanaan erga qopheeffanne san booda ammoo erga torbaan irra tarree jenne haaluma laafan haaluma salphaan ammas waan qadaada qabu kan biraa qopheeffanna kuni bar tartiiba kireema hojjechuuf deemaa jirra amma haaluma kana fakkaatuuni kunoo hin dhimbiibannaa dhibbiibbaa qopheeffattanii zayitii keessan gattaa isaa kaarotii san dhama isaa akka zayitii wal fudhatu qofa hajamne malee nu fayyada malee gattaa isaa san barbaannee hin jirru gattaan isaa karaa biraatinis hojjetamuun danda'ama garuu amma kan barbaannu waan biraa wajjin waan dalaguu hennuuf kireema fuulaa yookiin qibaatii fuulatti dibatamu haaluma salphaa ta'een mana keenya teennee waan hojjennuuf asirratti kan isinii ibsu barbaadu kunoo haala kana fakkaatuun dhibbiimna warroonni fuulli isaanii zayitii tahee akkasuma fuulli isaanii gogaa tahee akkasuma cinaan gogaa tahee cinaan zayitii tahee zayitiin
bittan kun jechuudha fuula keessaniif kamijataa taheetu jira zayitiin ittiin dalagamu gaafattanii jechuudha fakkeenyaaf kan fuula gogaa zayituun isin taha akkasuma mootuyyuu zayitiin gaafattanii walumaa galatti jechuudha kanaaf warri fuulli isaa zayitii ta'e zayitii fuula gogaa jiidhaaf tahu jettanii adda baastanii haaluma salphaan gaafattanii booda sanii kunoo jeelii hargisa namni hin beeynen jiru warroota biyya jiruuf salphaadha jeelima kama lafarra jiru murtanii fiddanii jeelii isaa keessaa baaftanii warroonni biyya hambaa jirtan ka warshaan qopheesse kana haala kanaan jeelicha kana qopheeffattanii jeelii kana jechuudha erga zayitii san qopheessinee akkasi kaarotii fi zayitii wal nuu fudhatee jedhee kunoo saanii qopheeffannee jeelii kana saanitti kutanna hanga barbaadan jechuu hanga dibachuu barbaaddu situ beeka wanni kun qaamaafis sirritti taha barbaadde qaama qofa dibatta akkasuma immoo barbaadde fuula qofaaf dalagatta suni akka fedha keetiti garuu osoo qaamaa fi fuulaaf guutuma fayyadamte hedduu si jaaladha maaliif jennaaniin qaamni kennallee waan yeroo baay'ee goggoguuf akkasuma mootuyyuu waan yeroo o'aa bakka o'aa kana fa'a isa shifinii nama bakka uumnuma taheyyuu waan qulqulleessuuf erga jeelii achi keessa kaattee saanii qulqullina qabu godhattee zayitii reef qopheeffanne kana finnee itti naqannaa jechuudha maankaan kunoo haaluma kana fakkaatu zayitii maashaallah inumaa boora ta'e bar kaarotii fakkaate hordoftoota kiyyaa sanbooda erga jeelii fi zayitii waliin naqannee jennee haaluma salphaa tahee waliin gahannaa waliin dhooyinaa sirritti jechuu maashinaan tahuun qabu kuni sibiiluma harkaati yookiin maankamaa yookiin shuukkaan waliin gahuu hin dandeenna sibiila keekiin dhayannu san jechuudha kun hordoftoota kiyya haala kana fakkaatummaan kan erga haga takka waliin gahee jedhe booda sanii jeelii fi kana sunu sibiiluma kanaan akkanatti haaluma salphaan jechuu wal dhooynee jechuudha waliin akka sirritti wal nu gahu sirritti jechuudha wal fudhachiifnee haala bareedaa kanaan ufumaan bifa kaarotii tahee kunoo bareedee jechuudha wanni nu wali goone jalqabaaf torbaan tokkoof zayitii fi kaarotii walitti kaayannee eega kaarotiin zayitii bahee eegasi jeelii hargiisaa finnee booda sanii maal goon hordoftoota kiyya kunoo jeelii hargiisatii fi zayitii qopheeffanne kana waliin gahanne haaluma salphaan haala bifa kana fakkaatuun maashaallah wallaahi hedduu bareedaadha hordoftoota kiyya hedduu qaamaafis akkasuma bareeda yoo zayitii qofallee jeelii hargiisaa dhabdanii zayitii qofallee yoo fayyadamtan waan akkaan bareedaati isiniin jedha zayitiin kaarotii hedduu qaama namaatiif gaariidha kanaaf hordoftoota kiyya kunoo haaluma kana fakkaatuun ammas waan kurree qabutti jechuu cufaa qabut qopheeffattanii itti godhattanii kireema kana jechuudha amma bargar kireematti jijjiirree jirra haaluma salphaa taheen kun hordoftoota kiyya kireema keenya waan cufaa qabu godhanne sanbooda firiijii warri biyya qorraa jiraatan firiijii isin barbaachisu warri biyya qorraa hin jirre firiijii keettanii torbaan tokkoof achi akkanuma dibattanii isiniin jedha barbaadan 15 barbaadan ji'a bareeduma gaarii isiniif haa ta'u hordoftoota kiyya hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinu subscribe